diinni kiyyas firri kiyyas namni kiyyas hiriyyaan kiyyas hundi keessan baga bara haaraa kanaan geessan. Bara haaraa kana keessatti dirqama kana haa goonu. Yoo wal fayyaduu dadhabne wal miidhuu haa dhiifnu. Yoo waliif yaaduu dadhabne walitti yaaduu haa dhiifnu. Yoo wajjin duuluu dadhabne walitti duuluu haa dhiifnu. Yoo wal faarsuu dadhabne wal arrabsuu haa dhiifnu. Yoo wal eebbisuu dadhabne wal abaaruu haa dhiifnu. Yoo wal jaalachuu dadhabne wal jibbuu haa dhiifnu. Yoo wal gammachiisuu dadhabne wal mufachiisuu haa dhiifnu. Yoo walitti siiquu dadhabne wal irraa siiquu haa dhiifnu. Yoo wal jala deemuu dadhabne wal jalaa deemuu haa dhiifnu. Yoo dhugaa walitti himuu dadhabne wal sobuu haa dhiifnu. Yoo wal sirreessuu dadhabne wal jallisuu haa dhiifnu. Yoo wal amanuu dadhabne wal shakkuu haa dhiifnu. Yoo wajjin qabsaa'uu dadhabne sobaaf gareen walitti qabsaa'uu haa dhiifnu. Yoo wal jabeessuu dadhabne wal laaffisuu haa dhiifnu. Yoo wal gorsuu dadhabne wal dogongorsuu haa dhiifnu. Yoo wal guddisuu dadhabne wal xiqqeessuu haa dhiifnu. Barri kun kan milkaa'innaa, kan injifannoo, kan guddinnaa, kan mul'ataa, kan jireenya gaarii, kan fayyinnaa, kan fooyya'insaa, kan jaalalaa, kan eebbaa, kan abdii, kan quufaa, kan mo'ichaa, kan qajeelchaa, kan gorsaa, kan ergaa, kan ce'umsaa, kan furmaataa, kan beekumsaa, kan kaayyoo, kan umrii dheerinnaa nuuf haa ta'u. Baga bara haaraa kanaan isin gahee gurbaa qaxalee keessan.